5.2 Ionic bonding. In the preceding session, we have discussed that for atom to become stable. Section darban keessatti egaa atomonni akkamitti akka stable ta'an waliin ilaalleeti turre isiniin jedha. They need to gain, lose or share their valence electron. Akkamitti kan isaan ta'anii gain, lose yookiin immoo share gochuudhaan jechuudha. Valence electronii isaanii kan isaan stable ta'an atomonni jechuudha. This losing, gaining or sharing of electrons by atoms lead to chemical bonding. Egaa yeroo losing, gaining, sharing yeroo godhan kana atomonni electronii isaanii jechuudha. Maalis kan isaan uuman chemical bondii kan isaan uuman jechuudha. The result of chemical bonding will be the formation of molecules or compounds having different chemical and physical properties. Resultii chemical bondii kana keessatti maaltu uumama? Molecuulii fi compoundidha kan uumamu jechuudha. Innis molecuulii fi compoundii inni uumamu kunis chemical property fi physical property garagaraa qabu jechuudha. In this session, first we are going to discuss the formation of ionic bond. Egaa section kana keessatti akkamitti akka ionic bondiin uumamu waliin discuss goona jechuudha. This will be followed by the discussion about how to write chemical formula of ionic compound using the Lewis structure. Egaa Lewis structure fayyadamuudhaan akkamitti chemical formula ionic compound barreessina kan jedhu waliin discuss goona jechuudha. The section will also cover the discussion of the property of ionic compound. Section kana keessatti property ionic compound kan ilaallu ta'a jechuudha. 5.21 Formation of ionic bonding. Egaa uumama ionic bond jechuudha. Akkamitti akka ionic bondiin uumaman kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Activity 5.2 groupii uumaatii waliin discuss godhaadha. Isarratti discuss goota sanas present godhaa jedha kilaasii keessatti. Gaaffii tokkoffaan what would happen to an atom when it is gain or lose its valence electrons without combining with other atoms? Maal jedha? Atomonni osoo walitti combine hin ta'in, osoo walitti hin makamiin electronii isaanii gain yookiin lose yoo godhan maaltu ta'aa jedha. Asirratti akkuma argitan teebilii kana gadiirraa yoo ilaallu asirratti jechuudha. Osoo walitti combine hin ta'in element atomonni jechuudha. Osoo walitti combine hin ta'in kan isaan uuman akkuma argitan hydrogeniin ayonii ta'eera jechuudha. Soodiyemiin asittis ayonii ta'eera. Magnesiumiin asitti ayonii ta'eera. Osoo elementoota biroo faana yookiin atomota biroo faana osoo walitti combine hin ta'in maal kan isaan nu kennan jechuudha? Ayonii nu kennu jechuudha. Asirraa arguu dandeessu. Hydrogenii ilaaluu dandeessu. Atomii biraa faana osoo walitti combine hin ta'in yoo elektronii isaanii lose yookiin immoo gain godhan maal ta'u? Ayonii ta'u jechuudha atomonni. Osoo atomii biraa faana walitti hin makamiin yoo elektronii valence electron isaanii lose yookiin immoo gain godhan jechuudha. Maanni ayonii ta'u jechuudha akkuma argitan. Magnesium ilaaluu dandeessu, aluminum ilaaluu dandeessu, nitrogen ilaaluu dandeessu, oxygen, chlorine. Maal ta'an jechuudha? Ayonii ta'an jechuudha. Ol deebinee gaaffii lammaffaa yoo ilaallu maal jedha? An electrically neutral atom has an equal number of negatively charged electrons
and positively charged protons. What will happen to the charge of atom A if it has one more electron than its proton, and atom B if it has one less electron number than its protons jedha. Kana jechuun niwutiraanii warreen jennu, atoomii niwutiraalii warreen jennu jechuudha. Negatively chargii fi positively chargii isaa wal qixadha jechuudha. Negatively charge inni jennu electronidha. Positively charge inni jennu immoo protonidha jechuudha. Isaan kun atoomiin kun atoomiin niwutiraal yeroo jennu egaa lakkoofsi electronii fi lakkoofsi protoniin isaa wal qixa kan ta'e jechuudha. Asirratti what will happen to the charge of atom A if it has one more electron than its proton? Maal jedha? Atomii A'n lakkoofsa electronii isaa yoo caale jechuudha. Lakkoofsa protonii isaa, lakkoofsi electronii lakkoofsa protonii isaa yoo caale, akkasuma immoo atomii B'n immoo lakkoofsi electronii isaa irra xiqqaa lakkoofsa protonii isaa yoo ta'e, yeroo kana maal ta'eetidha jechuudha. Lakkoofsi electronii isaa lakkoofsi electronii loss yookiin gain godheera jechuudha. Lakkoofsi electronii isaa lakkoofsa protoniitii ol yookiin protoniitii gadi yoo ta'e, atoomicha maal jennaan? Loss dheera jennaan. Asirratti atoom A yeroo laaltan lakkoofsi electronii isaa caaleera taanaan lakkoofsa protonii jechuudha. Lakkoofsi electronii isaa lakkoofsa protonii caaleera taanaan atoom A'n maal godheera jechuudha? Electronii gain godheera, ofitti fudhateera jechuudha. B'n immoo lakkoofsi electronii isaa irra xiqqaa protonii isaa yoo ta'e immoo maal ta'eera jechuudha? Electronii isaa loss godheera jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Asirraa ilaaluu dandeessu teebilii kanarraa jechuudha. Soodiyeemii fudhachuu dandeessu. Soodiyeemii lakkoofsa yeroo niwutiraalii jechuudha. Yeroo niwutiraalaa lakkoofsi protonii fi lakkoofsi electronii isaa wal qixadha. Soodiyeemiin jechuudha. Yeroo electronii loss godhu yookiin immoo electronii yeroo kennu, yeroo valaansii electronii isaa yeroo kennu, electronii fi protoniin isaa wal caala jechuudha. Asirratti protoniin isaa 11, electroniin isaa meeqa? 10 ta'e jechuudha. Yeroo electroniin isaa irra xiqqaa ta'u maal ta'eera jechuudha? Electronii kenneera jechuudha. Kilooriinii immoo haalaallu asitti. Kilooriiniin meeqa? Lakkoofsi electronii isaa fi protonii isaa meeqadha? Kilooriinii niwutiraal isaa jechuudha. Niwutiraal isaa han ayonii ta'e otoo hin taane inni niwutiraala meeqa? Protoniin isaa 17, electroniin isaa 17 jechuudha. Akkaan bakka bu'u kunooti kilooriiniidha. Protoniin isaa meeqa? 17, electroniin isaa 18. Yeroo kana lakkoofsi electronii protonii caaleera taanaan electronii maal godheera? Gain godheera, ofitti fudhateera jechuudha. Gain godheera jechuudha. Gaaffii itti yeroo ol deebinu gaaffii sadaffaa argina. What type of a force hold atoms A and B together refers question number 2. Questionii isa kanarraa jechuudha. Question number 2 irraa atomii A fi atomii B maaltu walitti hold isaan godhe? Maaltu walitti isaan qabeedha? Humna maaltu akka isaan walitti hold ta'an walitti qabaman godhee jedha. Innis electrostatic attraction kan jedhamu jira. Isaantu walitti isaan qaba jechuudha. Kana jechuun electronegativity warreen jedhamanii fi electropositivity warreen jedhaman gidduutti kan inni uumamu jechuudha.
Electronegativity warreen jennu non-metaalii warreen jedhamanidha. Electropositivity warreen jedhu immoo meetaalota warreen ta'an jechuudha. Isaan kana gidduutti kan inni uumamu jechuudha foorsiin kun. What are ions? In Unit 3, we have seen that an atom is a basic unit of matter that consists of dense nucleus composed of positively charged protons and neutral neutrons, which is surrounded by a cloud of negatively charged electrons. Egaa boqonnaa sadii keessatti waa'ee atomii baranneeti turre barattanii dhuftan jechuudha. Boqonnaa sadii keessatti niikuleesiin maaliin marfameeti kan inni argamu? Elektiroonidhaan marfameeti kan inni argamu. Niikuleesiin maanni kan inni qabu of keessatti pirootoonii fi niwutirooniidha kan inni qabu. Niikuleesiin jechuudha. Niikuleesiin maanni kan inni of keessatti hammateeti jiru pirootoonii fi niwutirooniidha. Pirootooniin positively chargedha kan inni qabu. Positively chargedha pirootoonii. Niwutirooniin immoo niwutiraaliidha. Positive charges miti, negative charges miti jechuudha. Niwutiraal yeroo jennu negatives miti, positives miti. Niikuleesiin immoo kan marsee argamu eenyudha? Elektirooniidha. Elektirooniin immoo negatively chargedha. Inni immoo negatively chargedha. Inni niikuleesiin marsee argamu jechuudha. An atom passing the same number of proton and electron is electronically neutral. Electronically neutral warreen jennu jechuudha. Maanni atoomiin lakkoofsi pirootoonii fi lakkoofsi elektiroonii isaa walqixa taanaan maal jennaan jechuudha? Niwutiraaliidha jennaan jechuudha. Maaliifii? Geenis loozis hin goone jechuudha. Elektiroonii. Geenis loozis hin goone taanaan atomii sanaan maal jennaan? Niwutiraalii jennaan jechuudha. However, if the total number of electrons does not equal the number of protons, the atom has a net positively or negatively electrically charged. Lakkoofsi elektiroonii fi lakkoofsi pirootoonii walqixa miti taanaan maal qaba jechuudha? Net positivii yookiin immoo net negativii qaba jechuudha. Atomiin sun net positivii yookiin net negativii qaba jechuudha. Any atom or molecule with a net charge, either positive or negative, is known as an ion. An ion jedhamee beekama jechuudha. An ion. Molecuuliin tokko yookiin immoo atomiin net chargii positivii yookiin negativii qaba taanaan anion jedhamee beekama jechuudha. The positive electric charge of a proton is equal to in a magnitude to the negative charge of an electron. Therefore, the net electric charge of an ion is equal to its number of protons minus its number of electrons. Net electric charging walqixa number of protonii hir'isuun number of electronii jechuudha. Net electric charge qaba taanaan atoomiin sanaan maal jennaani? Net electric charge qaba taanaan atoomiin sanaan ayoniidha jennaan jechuudha. Net electric charge isaa immoo zeeroodha taanaan atomii sanaan maal jennaani? Niwutiraaliidha jechuudha. Niwutiraaliidha gaafa jennu balance elektiroonii loozis geenis hin goone hin fudhannes hin kenninnes jechuudha elektiroonii isaa. Fakkeenyaaf soodiyeemii fudhachuu dandeessu. Soodiyeemii yeroo fudhattan niwutiraalii jechuudha. Soodiyeemii niwutiraalii yeroo fudhattan soodiyeemii yeroo fudhattan number of protonii isaa meeqa? 11. 11 jechuudha. 11 hir'isu number of electronii isaa meeqadha? Soodiyeemii jechuudha 11. 11 irraa 11 meeqa? Walqixa 0. Kanaafuu net electric charge isaa 0 nu kenneeti jira.
Net electric charge isaa 0 yeroo nu kennu atomicha maal jennaan niwutiraaliidha jennaan jechuudha. Niwutiraaliidha. Garuu net electric charge isaa 0 nuun kennine taanaan atomicha maal jennaan ayoniidha jennaan jechuudha. Yookiin kenneera yookiin fudhateera ta'uu danda'a. Net electric charge isaa 0 miti taanaan ayoniidha. Ayonichi yookiin kenneera ta'a yookiin immoo fudhateera ta'a jechuudha. Akkasitti hubadhaa kana. Oksijiinis fudhachuu dandeessu. Oksijiinii fudhachuu dandeessu. Oksijiinii yeroo fudhattan oksijiinii jechuudha. Elektiroonii isaa meeqadha? Oksijiinii jechuudha. Elektiroonii isaa lakkoofsa elektiroonii oksijiinii meeqa? 8. Lakkoofsa 8 pirootoonii isaa 8dha. 8 irraa 8 meeqa? 0dha. Kanaafuu oksijiinii jechuudha. Oksijiiniin net electric charge isaa 0 ta'eera taanaan maal jennaani? Niwutiraaliidha jennaan jechuudha. Soodiyem immoo irra deebinee fudhannu soodiyem pilaasii jechuudha. Soodiyem pilaasii yeroo jennu lakkoofsi pirootoonii lakkoofsa elektiroonii caaleera jechuudha. Kana yeroo jennu soodiyem pilaasii jechuun lakkoofsi pirootoonii isaa meeqadha? Kana jechuun lakkoofsi pirootoonii isaa 11dha. Lakkoofsi elektiroonii isaa kana ammoo meeqadha? 10dha jechuudha. Net electric charge isaa yeroo barbaadan kun maal ta'a? 11 hir'isuu meeqaati? 10. Meeqa ta'a? 1 arganna. Kanaafuu net electric charge isaa 0 miti gaama. Maal arganne? 1 arganneerra. Kanaafuu atomii soodiyemii kanaan maal jennaani? Niwutiraalii miti jechuudha. Ayoniidha. Soodiyemii ayonii ta'eera jechuudha. Kanneen biroos fudhachuu dandeessu akka kiloorinii fudhachuu dandeessu. Kiloorinii -1dha. Lakkoofsi inni immoo maal ta'a jechuudha? Net electric charge isaa -1 nuu kenna. -1 nuu kenna maaliifi lakkoofsi elektiroonii isaa lakkoofsa pirootoonii waan caaluuf jechuudha. -1 nuu kenna. Net electric charge isaa -1 waan nuu kenneef ayoniidha jechuudha. Kanaan niwutiraalii jechuu hin dandeenyu jechuudha. Net electric charge isaa 0 osoo nuu kennee jiraate maal jennaan jechuudha? Niwutiraalii jennaan jechuudha. Otoo 0 nuu kennee jiraate 0 waan nuu kennineef jechuudha. Ions. There are 2 ways of classifying ions in chemistry. Chemistry keessatti gosoota ayonii bakka lamatti kan nuti qoonnu jechuudha. Isaan kun maalirratti hundaa'uudhaan kan nuti qoonnu kan jedhu asirratti isiniif kaayetii jira. Tokkoffaa irratti classification based on the type of electric charge that atoms or group of atoms passed. Inni tokkoffaa maayini electric charge atomiin tokko jechuudha. Yookiin immoo group of atomiin electric charge hagam pass godhe hagam dabarseera kan jedhuun jechuudha. Inni lammaffaa immoo classification based on the number of atom involved in ion formation. Inni lammaffaa immoo number of atomii la jechuudha. Kana jechuun atomoota hagamtu ayonii formi godhe kan jedhuun jechuudha. Isaan kana lamaanidha kan isaan qoqqoodaman jechuudha. Gosoonni ayonotaa. Based on the type of electric charge of atoms, they are classified into anions and cations. Electric charge irratti warri hundaa'an jechuudha. Gosoonni ionsii isaan immoo bakka meeqatti qoodamu? Anionsii fi cationsiitti kan isaan qoodaman. Anions jechuun are atoms or a group of atoms that have more electrons than protons and so have a net negative charge. Example, chlorine ions
iodine ions isaan kun jechuudha. Anioniidha jechuudha. Anioniidha. Maaliifii anion jechuun gaa atoomiin tokko ni jira yookiin immoo group of atoomiin tokko lakkoofsi elektiroonii isaa lakkoofsa pirootoonii isaa yoo caale maal jennaan? Anion jennaan jechuudha. Anion jennaani yookiin immoo net charge warra qaban jechuudha. Net charge warreen qaban fakkeenyaaf isaan kana. Kunoo isaan kana jechuudha. Net chargeedha kan isaan qaban. Net chargein isaa negative warreen ta'e jechuudha. Net chargein isaa negative warreen ta'e. Asirratti kiloornii yoo fudhattan lakkoofsi elektiroonii lakkoofsa pirootoonii isaanii caala jechuudha. Lakkoofsi kilooriin ayonii kana yeroo laaltan lakkoofsi elektiroonii isaa meeqadha? Lakkoofsi elektiroonii isaa 18 ta'a. Lakkoofsa pirootoonii isaa immoo yeroo laaltan 17dha jechuudha. 17 lakkoofsa pirootoonii kan kilooriinii jechuudha. Asirraa ilaaluu dandeessu. Kan kilooriinii jechuudha. Kilooriinii yeroo niwutiraalii jechuudha. 17 lakkoofsa elektiroonii fi pirootoonii isaa. Net chargein isaa immoo 0dha yeroo niwutiraalii jechuudha. Kilooriiniin asirratti yeroo ayonii ta'u immoo asirratti ayonii yeroo ta'u pirootooniin isaa 17 elektirooniin isaa 18. Ayonii isaa immoo akkuma argitan kilooriin mataa ishee irratti mallattoo negatiivaati kan ishiin qabdu jechuudha. Kanaafuu maal jedhaa? Anion jechuun gaa atoomii yookiin group of atoomiin tokko lakkoofsi elektiroonii isaa lakkoofsa pirootoonii isaa yoo caale maal jennaani? Anion jennaan jechuudha. Kunoo example isaan kana fudhateeti jira. Atoomota isaan kana akkuma argitan isaan kun immoo group of atoomiidha jechuudha. Cation jechuun immoo maal jechuudha? Cations are atom or a group of atoms that have more protons than electrons and so have a net positive charge. Example kunoo asirratti akkuma argitan example isaan kana ilaaluu dandeessu. Soodiyemii, kaalsheemii, almuuniyeemii isaan kun kaataayoniidha jechuudha. Kaataayonsii jechuun gaa atoomii yookiin immoo group of atoomiin lakkoofsi pirootoonii isaa lakkoofsa elektiroonii yoo caale jechuudha. Lakkoofsi pirootoonii lakkoofsa elektiroonii yoo caale. Net chargein isaa immoo positive charge yoo ta'e jechuudha. Kun akkuma argitan positive chargeedha. Anion immoo negative chargeedha jechuudha. Net chargein isaa. Asirraa ilaaluu dandeessu. Teebilii kanarraa ilaaluu dandeessu. Kunoo soodiyemii, magneeziyeemii, almuuniyeemii isaan kana ilaaluu dandeessu. Akkuma argitan soodiyemii yeroo ilaallu yeroo niwutiraala turetti lakkoofsi pirootoonii fi elektiroonii isaa wal qixa. Net chargein isaa 0dha. Yeroo ayonii ta'utti immoo maanni lakkoofsi pirootoonii lakkoofsa elektiroonii caala. Yeroo kana kaataayoniidha jechuudha. Kaataayonii akkuma argitan kunoo net chargein isaa pozitiividha jechuudha. Pozitiividha. Ifadha jedhee yaada. Kan ifa isiniin taane koomentii jalatti na barreessuu hin dagatina. Waan xinnoo gaaffii isinitti ta'e jechuudha. Viidiyoo biraallee isiniifan dalaga jechuudha akka ifa isinii ta'uuf. How do ions form? Ionsin akkamitti uumamaa? Ions can be formed by ionization. Ionsin maaliin uumamaa? Ionizationiidhaan uumama. Which is the process of a neutral atoms losing or gaining its valence electrons. Atoomiin niwutiraalii ta'e tokko loosii yookiin immoo geenii yoo godhe valence electronii isaa ionization ta'eera jechuudha. Generally,
The electrons are either added to or lost from the valence shell of an atom. Egaa elektiroononni yookiin addii yookiin immoo loos yoo godhan yookiin yoo ida'atan yookiin immoo yoo kennan valence elektiroonii isaanii jechuudha. Maal ta'eera jechuudha? Ionization ta'eera jechuudha. Kanaafuu akkanatti kan inni uumamu jechuudha ionizing yookiin loos godhaa yookiin gain gochuudhaan yookiin ofirratti dabalata yookiin immoo ofirraa hir'isa jechuudha baalaansii elektiroonii isaa. Yeroo kana kan inni uumamu jechuudha ionizing. Kana jechuun piroosesiin kun maal jedhama? Ionization jedhama jechuudha. The inner shell electron do not participate in this type of chemical interaction. Egaa inner warreen ta'an jechuudha. Inner electron warreen ta'an, inner shell electron warreen ta'an jechuudha. Gahee hin taphatan jechuudha. Chemical reaction sana keessatti. Kana jechuun chemistry keessatti chemical reaction adda addaa ni gaggeessitu. Yeroo gaggeessitan sun keessatti valence elektiroonii qofatu valence elektiroonii kan atamii qofatu gahee taphata malee warreen keessa jiran fakkeenyaaf naayitiroojiinii fudhachuu dandeessu. Naayitiroojiinii jechuudha. Naayitiroojiinii otoo hin taane soodeemii fudhachuu dandeessu. Soodeemiin akkuma argitan valence elektirooniin isaa meeqa? Tokko jechuudha. Valence elektiroonii isaa tokkodha. Inni itti aanu immoo meeqa kan inni qabu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inni dhumaa immoo meeqa qaba? 1, 2 qaba. Isa alaa kanatu valence elektiroonii isa alaa ishii tokko kanatu gahee taphata malee chemical reaction keessatti jechuudha. Reaction keessatti wal nyaatisa keessatti warreen keessa jiran elektiroononni kun gahee hin qabanii jechuudha achi keessatti. Wal nyaatisa keessatti gahee kan qabatu eenyudha? Valence elektirooniidha jechuudha. Valence elektiroonii qofaadha jechuudha. Kan gahee taphachuu danda'u. Warreen keessaa jechuudha. Inner shell warreen jedhaman sheelii warreen keessaa gahee hin qaban jechuudha. Chemical reaction keessatti. Ionization generally involves a transfer of electrons between atoms or molecules. Egaa ionizationiin walumaa galatti transfer of electroniidha. Elektiroonii atoomii gidduutti yookiin immoo molecuulota gidduutti gaggeeffamudha jechuudha. Transfer elektiroonii amma fakkeenyaaf soodiyeem kilooraayidii fudhattan soodeemii fi kiloorinii gidduutti kan gaggeeffame jechuudha. Atoomota sun lamaan gidduutti kiloorinii fi soodeemii gidduutti kan transfer elektirooniin gaggeeffame jechuudha. Kana jechuun elektiroonii eenyutu kenne? Soodeemiitu kenne. Eenyutu immoo elektiroonii fudhate? Kiloorinii fudhate. Atoomii kana lamaan gidduutti kan transfer elektiroonii gaggeeffame jechuudha. Kana jechuun immoo ionization ta'eera jechuudha. Molekiilii garaagaraa irrattis ilaaluu dandeessu. Fakkeenyota biroo fudhatanii jechuudha. The process is derived by the achievement of more stable electronic configuration such as the octet rule. Kun egaa maaliif caalatti stable ta'uudhaaf haan isaan ionized ta'an atoomonni jechuudha. Caalatti tasgabbaa ta'uuf. Tasgabbaa kana jechuun octet rule guutuuf jechuudha. Yookiin noobel gaazii fakkaachuuf. Polyatomic and molecular ions can also be formed. Polyatomic yeroo jennu baay'ee jechuudha. Atoomota baay'ee kan ta'an jechuudha. Isaanii fi molecular ioniin maal uumuu danda'u? Ionii uumuu danda'u jechuudha.
meetaalii fi non-meetaalii gidduutti qofa miti jechuudha. Ionsii kan uumaman pooliatoomikii fi akkasumallee molecular ionsii gidduutti ni uumamu jechuudha. Akkuma asirratti argitan pooliatoomikii fakkeenya kan ta'aniif isaan kun jechuudha. Isaan kun ta'uu danda'u jechuudha. Generally, by gaining or losing elemental ions, such as hydrogen ions, in neutral molecules, polyatomic ions are generally very unstable. Polyatomic ions warreen jennu egaa warreen amma asirratti isinitti agarsiisa isaan kana jechuudha. Isaan kun unstable dha. Baay'ee unstable. Unstable yeroo jennu kan tasgabbaa'u hin taane jechuudha. Kan tasgabbaa'u hin taanee fi reactive yeroon wal nyaatinsaaf si'aa'u jechuudha. Baay'ee kan ariifatan jechuudha wal nyaatinsa gaggeessuuf. A common example of anion is sodium ions, readers, sodium cation or sodium ions. Maal jechuudha kan nuti dubbifne jechuudha shi kana. Sodium cations jechuun dubbifna yookiin immoo sodium ions jechuudhaan dubbifna jechuudha. Sodiumii pilaasii kan ofirraa qabu jechuudha. Maal jennee dubbifna? Sodium cation yookiin immoo sodium ion jechuun kan nuti dubbifne jechuudha. According to table 5.1, sodium has +1 charge when it contains 10 electrons. Neutral sodium has 11 electrons. Meeqa kan inni qabu? Neutral kan ta'e jechuudha. Sodiumiin neutral kan ta'e elektiroonii meeqa qaba? Lakkoofsa elektiroonii 11 qaba. Garuu ayonii kan ta'e immoo meeqa? 10 kan inni qabu jechuudha. Akkuma argitan 10 kan inni qabu. Yeroo chaarjii asirraa argitan jechuudha. Sodium irraa lakkoofsi elektiroonii isaa meeqa jechuudha? 10 jechuudha. However, according to the octet rule, sodium would be more stable with 10 electrons. 2 in its innermost shell, 8 in its outermost shell. Yeroo elektiroonii 10 ta'e kana jechuudha. 11 ture yeroo pilaasii ta'u kana jechuudha. Yeroo loos godhu elektiroonii isaa yeroo loos godhu caalatti istabil ta'a jechuudha. Caalatti kan inni istabil ta'u, caalatti jabaataa jechuudha. Caalatti cimoo ta'a, caalatti tasgabbaa'aa ta'a jechuudha. Yeroo elektirooniin isaa 10 ta'u. Dura yeroo niituraalii ture maanni 11 ture elektiroonii isaa. Elektiroonii tokko loos godhe kana jechuun hin kenne jechuudha. Yeroo kennu sun elektirooniin tokko yeroo kennu maal ta'e jechuudha? Istabil ta'e. Maaliifii octet rulii guute jechuudha. Octet rulii seera 8 guute taanaan immoo caalatti istabil ta'a jechuudha. Caalatti jabaa ta'a. Cimaa ta'a jechuudha caalatti. We have said that metal lose electron in order to attain octet. Egaa meetaalii warreen ta'an maal ta'u jechuudha? Elektiroonii loos godhu ni kennu jechuudha. Non-meetaaliin immoo maalni ni fudhatu jechuudha. Elektiroonii fudhatu non-meetaalii warreen jedhaman. Meetaalii warreen jedhaman immoo kan akka soodiyeemii, magneesiyeemii, kaalshiyeemii, pootaashiyeemii isaan kun maal godhu? Elektiroonii loos godhu, elektiroonii kennu jechuudha. Eenyuuf? Non-meetaaliidhaaf kan akka kilooriiniidhaa, kan akka oksijiiniidha. Isaan kun maal godhu? Warreen non-meetaalii elektiroonii geen godhu ni fudhatu jechuudha. Therefore, sodium metal tend to lose an electron to become more stable. Egaa soodiyemiin yeroo meetaaliidha. Soodiyemiin jechuudha. Yeroo elektiroonii isaa loos godhu caalatti stabil ta'a jechuudha. On the other hand, chlorine, a non-metallic element, tend to gain an electron to become chlorine ions. Maal jedhamee dubbifama egaa yeroo kana? Yeroo gain godhu jechuudha. Elektiroonii yeroo fudhatu maal jedhamee dubbifama?
soodiyemiidhaan maal jenne soodiyem ayoon jennee ture. Kilooriinis akkasumallee kilooriin ayoon jennaan jechuudha. Inni yeroo kana mataa isheerraa mallattoo negatiivaa qaba jechuudha. Maal jennee dubbifna? Soodiyem ta'an kiloorayid ayoon jennee dubbifna jechuudha yeroo dubbifnu. Kiloorayid ayoon. Chlorine neutrally has 17 electrons, but it would be more stable with 18 electrons, 2 in its innermost shell, 8 in the second shell, and 8 its valence shell. Neutral yeroo turetti chlorine jechuudha. Lakkoofsa elektiroonii isaa meeqa? 17. Lakkoofsa 17. Yeroo immoo ionize ta'u yeroo gain godhu jechuudha. Yeroo elektiroonii fudhatu caalaatti stable ta'e. Yeroo stable ta'u egaa lakkoofsi elektiroonii isaa meeqa ta'e? 18 ta'e. 18 ta'e. Octet rulii guuttate jechuudha. Octet rulii guuttate taanaan immoo stable ta'a jechuudha. Warreen electron configuration Nobel gaazii fakkaate. Nobel gaazii fakkaate taanaan immoo cimoodha jechuudha. Therefore, chlorine will take an electron from other atom become negatively charged. Egaa chlorine atomii biraarraa elektiroonii biraa fudhata jechuudha. Maal ta'a jechuudha? Negatively charged. Kun akkuma asirratti argitan jechuudha. Negatively charged ta'a. As a general rule, the charge of all group 1A metal. Maal jedhaa? As a general rule, the charge of all group 1A. Isaan kun gaa group 1A warreen ta'an chaarjii isaan kennan chaarjii tokko. Kunoo pilaasii ta'u jechuudha. 1 pilaasii ta'u. Kana jechuun warreen guruuppii tokkoffaa jalatti argaman jechuudha. Guruuppii tokkoffaa A jalatti. Guruuppii lammaffaa A immoo an akka magaaneeziyemii fa'aa jechuudha. An akka kaalsiyemii fa'aa isaan kun meetaalota ta'anii maal ta'u? 2 pilaasii ta'u jechuudha. 2 pilaasii ta'u. Almuuniyemii fudhachuu dandeessu. 3 pilaasii warreen ta'an immoo jechuudha. Almuuniyemii 3 pilaasii ta'u jechuudha. Yeroo loos godhan elektiroonii isaanii jechuudha. Yeroo elektiroonii isaanii loos godhan. Isa kana magaaneeziyemii fudhachuu dandeessu. Isa guruuppii tokkoffaa keessatti immoo pootaasheemii akkasumallee soodiyemii fudhachuu dandeessu. Warreen guruuppii tokkoffaa jechuudha. Akka pootaasheemii fi soodiyemii fudhachuu dandeessu. Lammaffaa immoo fakkeenya an akka magaaneeziyemii kaalsiyemii isaan kan fudhachuu dandeessu. Guruuppii sadaffaa keessatti immoo fakkeenya almuuniyemii fudhachuu dandeessu. Group 7A non-metal is -1. Egaa kiloorinii yoo fudhattan non-metalidha jechuudha. Group 7 irratti kan argamu non-metalidha. Chaarjiin isaa -1dha. Group 4 to group 6 will not form an ionic bond in most cases. Maal jedhaa? Guruuppii 4, 5, 6 isaan kun jechuudha. Foormii ionic bondii hin uumanii jedha. Guutummaatti hin uuman osoo hin taane ionic bondii uumuurraa maalirra filatu? Covalent bondii uumuurra filatu. Covalent yeroo jennu egaa elektiroonii sheerii kan waliif godhan jechuudha. Foormii ionic bondii uumuurra maalirra filatu? Covalent bondii uumuurra filatu. Fakkeenyaaf kaarboonii yoo fudhattan inni covalent bondii uuma. Walumaa galatti jechuudha. Inni covalent bondii uuma. Oksijiinii yoo ilaaltan immoo ionic bondiis uumuu danda'a. Covalent bondiis uumuu danda'a jechuudha. Oksijiiniin. And they are not the topic of this section. Waa'ee kanaa egaa waa'ee covalent bondii akkasumallee maaliif
covalent bondii uumuuf filataa ionic bondii uumuurra kan jedhu isaan kana toopikii kana haasa'uuf seekshinii kana miti jedha mata duree kana jalatti miti gara fuulduratti kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. Maanni oksijiiniin covalent bondis uumuu danda'a, ionic bondii uumuu danda'a. Garuu kaarbooniin covalent bondiidha kan inni uumu, ionic bondii miti. Kaarbooniin arfaffaa irratti kan inni argamu jechuudha. Guruppii arfaffaa A irrattidha. Oksijiiniin immoo guruppii jahaffaa irratti kan inni argamu. Kanaafuu kaarbooniin covalent bondiidha kan inni uumu malee ionic bondii miti jechuudha. Garuu non meetaalii jenneeti kan waamnu jechuudha. Warri non meetaalii jedhaman jalatti kan isaan ramadaman.